Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni chaanaalii Wobii Miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessan nageenya jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii keenya hundi keessan bakka iddoo jirtanitti nageenyi gammachuun argachuun isiniif haa baay'atu jechuu jaalannaa. Guyyaa har'aa immoo viidiyoo baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu waan hedduu irraa argattan qabannee isinii dhufnee jirra. Hundi keessan wanta gaarii akka irraa argattan abdii guddaa isin biraa qaba jechuu jaalladha. Guyyaan har'aa viidiyoo addaati. Viidiyoo kana amma dhumaatti yoo ilaaltan waan hedduu irraa argatu. Viidiyoo kana gaafa ilaaluu ergitan laayikii gochuu hin dagatiin asiniin jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii keenya taatan immoo galatoomaa asiniin jechuu barbaada. Warroonni guyyaa har'aa immoo aaraa taatanii gara chaanaalii kanaatti dhuftan sabskraayibii gootanii olii gochuu hin dagatiin asiniin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa gaa wanta addaa, wanta gaarii, wanta jireenya keessan keessatti gaa wanta tokko ittiin argattan qabannee isinii dhufnee jirra. Hundi keessan waan gaarii akka irraa argattan abdii guddaan isin biraa qaba jechuu barbaada. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya wanta dureen guyyaa har'a waliin ilaallu namoonni baay'een anaan nan jaalatan, namoonni baay'een anaan na tuffatu, namoonni baay'een immoo anaan waan hordofu hin hordofan jedhanii namoonni baay'een maqaa na'u. Sababii isaa immoo tokko waliin ilaalla jechaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni Wobii Miidiyaa hundi keessan egaa viidiyoo kana akkuma isiniin jedhe laayikii gochuun hin dagatiin asiniin jechuu baadha. Namoonni baay'een wanta si tuffataniif, namoonni baay'een wanta si hordofuu dhiisanii, namoonni baay'een immoo yeroo baay'ee wanta maqaa kee dha'aniifan tokkoon isaanii waliin ilaalla. Namoonni baay'ee sababii isaan maqaa si dha'aniif tokkoffaa wanta ofitti amanamummaa hin qabneef namoonni baay'een maqaa kee wanta dha'aniif yeroo hundaan ni sodaata, waan tokko eegaluun ni sodaata, waan tokko bira ga'uun ni sodaata, waan tokko eegaltee addaan guuta. Kanaaf namoonni baay'een kan sin hordofneef sababii isaaf namootaaf fakkeenya wanta hin taaneef jechaadha. Namoonni baay'een immoo si tuffatu wanta ati jettuun dhaga'anii. Sababiin isaa immoo maaliif namoonni gaa kan hordofan kan isaan fayyadu qofa jechaadha. Kanaaf waa tokko eegaluu ni barbaadda, hojjechuu ni barbaadda, jijjiiramuu ni barbaadda, guddachuu ni barbaadda. Garuu isa eegaluudhaaf maaltu sirraa eegama? Inni sodaata jechaadha. Waan tokko eegaluudhaan ni sodaata, aarsaa kaffaluu ni sodaata. Namoonni baay'een kanaaf kan isin hordofneef yeroo gabaabaa keessatti guddachuu ni barbaadda. Wanta tokko otoo aarsaa irra hin kaffaliin bu'aa bahii keessatti otoo hin dabarsiin maal gochuu barbaaddaati? Guddachuu ni barbaadda. Jijjiirama keessatti guddachuudhaaf waan tokko eegaluudhaaf wanti sun akka aarsaan sin kaffalchiifne ni barbaadda. Kanaaf immoo wanti aarsaa nama hin kaffalchiisne keessatti wanti kam guddattee bakka guddaa ga'uu hin dandeessu. Kanaaf wanta ati hojjettee guddachuudhaaf wanta xiqqoo aarsaa kaffaltuuf namoonni si hordofuun barbaadan. Namoonni isaan kan hordofan namoota guddina isaanii irratti yeroo hundaa irra deddeebi'aadhaan hojjetan, namoota aarsaa kaffalan, namoota iddoo guddaa ga'an. Namni tokko immoo iddoo guddaa kan ga'uuf wanta guddaa baaseeti, wanta guddaa kaffaleeti, aarsaa guddaa kaffaleeti. Kanaaf iddoo guddaa kan ga'u. Kanaaf ati immoo yeroo gabaabaa keessatti bakka guddaa ga'uu barbaadda. Maal goota? Aarsaa guddaa kaffaluun barbaadu. Kanaaf maal gootani? Namoonni garagalanii si ilaalan. Namoonni namoota akkamiiti kan hordofu jettee ofii keetiif of beekuutu sirra jiraata jechaadha. Yeroo baay'ee maaliif hojii keetiif, jijjiirama keetiif maal yaadda? Wanta xiqqootiin iddoo guddaa ga'u, wanta xiqqootiin jijjiiramu, wanta xiqqootiin maatii kee gargaaru, wanta xiqqootiin yoomayyuu iddoo guddaa ga'uun hin jiru. Aarsaan si kaffalchiisa jijjiiramnii fi guddinni. Kanaaf immoo isa irratti gaa namoonni gaa namoota yeroo hundaa waa tokko tuquu sodaatan. Namoonni baay'een namoota akkamiiti kan isaan jaalatan? Namoota aarsaa kaffalanii fi namoota yeroo hundaa waan tokko hin sodaanne. Namoonni yoommaa waa tokko sodaatu. Sodaa jechuun namootaan yoo wal loltee namootaan kana gochuu qofa miti. Jireenya kee keessatti sodaan baay'eedha. Maaliif waan tokko eegaluu ni barbaadda ni sodaata. Kanaaf bakka sana ijaan geenyeef namoonni sin hordofan jechaadha. Namoonni kan jaalatan maaliif? Namoota yeroo hundaa aarsaa kaffalan, namoota yeroo hundaa bu'aa bahii keessa darban. Kanaaf namoonni kan isaan hordofan seenuun nuti maal goona? Namoonni baay'een maal godhuuf? Waa tokko biizinasa ta'uu eegaluu ni barbaada, ni sodaata. Namoonni si wajjiniin eegalan. Sababiin isaa maaliin? Wanta sodaatuuf jechaadha. Namoonni waan tokko hojjechuu ni barbaadu. Isaaf aarsaan kaffalan ni eegalu. Yookaan immoo eegaluun ni sodaatu. Kanaaf kan duubatti namoonni si biraafan. Yoo konfidensii qaban, ofitti amanamummaa yoo qaban, yeroo hundaa cimaa yoo taate, beekumsa argachuudhaaf yeroo hundaa tattaafatta yoo taate, namoonni kamiyyuu si wajjiniin tattaafachuu barbaadu. Yoo ati sodaattu, yoo ati duubatti deebi'uu barbaaddu,
akkamitti namoonni kan si wajjin deeman akkamitti namoonni akkamitti injifachuu nama danda'an namoonni injifatan yeroo hunda namoonni injifatan isaan maaliif injifatuutti beekta wanta hojjetaniif wanta aarsaa kaffalaniif wanta tattaafataniif maaliif kufaatii isaaniirraa wanta barataniif ati immoo namoonni immoo kufaatii sodaatan namoonni kufaatii isaanii irra deddeebi'uudhaan yeroo hundaa yaalan yookaan immoo barana yoo kufe waggaa waggaadhaan kufaatii dhumsaa haasaa yoo ta'e namoonni si wajjin deemuu hin danda'an yeroo hundaa kufaatii haasofte yeroo hundaa hin danda'u haasofte yeroo hundaa wanta sodaa keessa kee jira namoonni si wajjin deemuu barbaadan kanaaf namoonni yeroo hundaa waan namoonni kan isaanii hordofneef namoonni immoo kan hordofuu qaban isa kamii jire namoota aarsaa kaffalanii fi yeroo hundaa hin sodaanne abjuu isaanii kaayyoo isaaniitiif diriimii isaanii bira ga'uudhaaf warroota tattaafatan qofa namoonni kan hordofan sooshaal miidiyaas wantoota garaagaraas ta'uu namoonni yeroo hundaa maaliif isaan hordofu isaanirraa wanta wayii wanta argataniif isaanirraa beekumsa wanta argataniif isaanirraa jijjiirama isaan jijjiira wanta ta'eef irraaf isaa wajjin deemuu jechaadha. Kuuwwan keenya immoo ni sodaan eegaluu ni sodaan oddoo guddaa ga'u ni sodaan kaayyoo keenya galmaan ga'u namoota hedduudha kan sodaannu jechaadha. Yoo kana taane namoonni nu hordofan yoo nuti hin soomna taane namoonni nu hordofan yoo waa tokko eegaluudhaaf kana maal godheen eegala yoo jette namoonni maaliif duuba kee namoota hedduutu jira kaa namoonni si beekan hedduutu jira kanaaf ani namoonni yoo ati sodaatte yoo konfiidensiidhaan itti fufte yoo ati bakka guddaan gaa jettee yeroo hundaa tattaafatte namoota baay'ee si duuba deema sababiin isaa maaliif konfiidensii wanta qabuuf yeroo hundaa wanta boontuuf hojii keetiin hojii kee irratti sodaachuu otoo hin ta'in hojiin kee xiqqaattus guddattus hojii keetiin boonutu sirra jiraata hojii keetiin yoo boonte hojii keetiif tattaaffii yoo goote hojii keetiif aarsaa yeroo hundaa yoo kaffalte bakka barbaadillee ga'uu dandeessa kun yoo hin jiraanne ta'e yoo sodaattu yeroo hundaa aarsaa keetiif kaayyoo keetiif abjuu keetiif hin sodaatu taanaan namoonni sin hordofan kana maal gochuu qabdan yeroo hundaa tattaafachuutu sirra jira waan kamiifuu mee afudhan namoonni baay'een lola isaa ta'u maal namoonni injifatan namoota sodaatan immoo bakka wanta sana nan injifadha jedhanii gaafatte seenan ni injifatu jecha yoo sodaatte lola dhaqxe sodaatte taanaan injifatamtee galtaa jecha yookaan rukuttee yookaan immoo rukutamtee yookaan duutee galuu dandeessa hin beekamu kun jecha garuu wanta sana keessatti nan injifadha jettee yeroo hundaa lola irrattis kamirrattu yoo ati itti seente injifachuu ni dandeessa jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni chaanaalii keenya hundi keessan viidiyoo irraa waan hedduu akka barattan abdii guddaan qaba yeroo hundaa namoonni maaliif nan hordofan keessa kee ofii keetiif ol ilaaluutu sirra jiraata jecha sababii kee isaa yoo beekte gara fuulduraatti tarkaanfattee maal goota isa keessaa ba'uun ni danda'ama. kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni chaanaalii Wubii Miidiyaa taatan hundi keessan warroonni guyyaa har'aa gara maatii keenyaatti dhuftan subscribe share like gootanii immoo maatii keenya ta'uu hin dagatinaa sinin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon keenya guyyaa guyyaadhaan akka isin bira ga'u yoo barbaadan immoo olii gochuu hin dagatinaa sinin jechuu barbaada. kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kana ture sagantaa itti aanutti amma walitti deebinutti nagaan nu turaa galatoomaa horaa bulaa deemanaa sinin jechuu barbaadna turtii gaarii siniif haa ta'u.